Ini apakah sudah tahu saya tinggal di mana kafachu baada. China likoti jala jirtani baay'ee jaalladha baay'ee kabaja. Haadha mana barumsaa deema eegani. Akkuma beektan mana barumsaa qaba. Reefu bari'a jechuudha. Biyya keenyatti sa'aatii reefu nuuf bari'a siniin jira. Si yaadatanaan dhufee har'ammoo akkanatti bareedee siniin jira. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessatti kallattii hundumaan gargaaramtanii mana keessa jirtu anu bileetti keessan nagaa guutuu waaqayyoodha siniin jira. Anaan sinis eegee maqaa isaa eebbifamu. Tanaan dhufee mana barumsaa deemuudhaaf jechuudha. Xiqqooshis waliin haasee deema dheetanii qashtiiwwan kiyyaa ayyaanni maal fakkaata? Xumuree jira jechuudha. Yaaddoo keessan malee jechuudha. Sanaan yaada baay'ee si yaada. Akkam jirtu kallattii hundumaan. Ximqata akkamii simachuudhaaf jirtu ganna dabarsitanii jechuudha. Hani ganna haala ajaa'ibaatiin dabarse siniin jira. Nyaata biyya keessa fiduudhaan, meeshaalee biyya keessa fiduudhaan nyaata ajaa'ibaa hojjechaa ture jechuudha. Soo miti jechuudha. Distii fidee jira jechuudha biyyarraa distii. Maaliif ijaan kiyya yeroo hunda waxinii hin mi'oofne jechuudha mana keessaa baay'ee ciqiciqiin waan ka'aa jiruufi ani maatii kiyyatti mee akkanatti na rakkisaa jira yeroo hunda waxillee mataatti na naqaa jira maal godhee qopheessadhee gaafadhe nammaatu rakkoon isaadhani ani hin beeku jedhanii achi egaa waan hundi maaltu jira wanta akkanaa waan hundi jira distii bichaa dhaabanii kun ammoo baay'ee salphaadha distii siif erginadhani distii na erganii jiru jechuudha isas kaanuma waliin ilaalluudha ganna haala ajaa'ibaan dabarse mana barumsaan deema dheetanan ka'ee ture maal laaltanu daftara keessa jira jechuudha haa ta'uyyuu malee otoo siniin dubbisiin yoo mana barumsaa deeme qalbiin kiyyaallee sin kabajamuu fi jaalatamuu kana dhageeffata waan ta'eef akka mana barumsaatti turuun qabu. Kanaafi ganna haala bareedaan dabarsee nyaannillee afee jira mee akkam jirtu karaa hundumaan maal fakkaata egaa warra tolaaf jalala keessanii gara chaanaalii kootti dhuftamu galata guddaa irraa qabdu guddaa galatoomaa siniin jira like share gochuu hin dagatina koottaa hin ijaaramna koottaa hin tokkoomna koottaa harka wal qabannaan siniin jira siniin jedha waan biraa hin qabu jechuudha waan biraa hiika biraa hin qabu siniin jedha jabaadha goobaza egaa ani immoo akkanatti bareedee sinii dhufuudhaaf kan kana gochuu jaalate kino kaameeraa kooti jechuudha waaqa biratti jechuudha egaa kaameeraa yoo bitachuu barbaadan illee kan koo gosti kaameeraa kootidha maalidha yoo jettanii maqaan kaameeraa kooti kanadha jechuudha bitachuu hin dandeessu ani kana fayyadama jechuudha bitachuu hin dandeessu jechuudha gatiisaa warri imaraat keessa jirtan baay'ee xiqqaadha bitachuu hin dandeessu siniin jira ani gatii xiqqaa namtee diraamaa 500 nan bita jechuudha ammallee ndoo bira kasee jira jechuudha akka kaameeraa warra kaanii miti jechuudha irratti otoo viidiyoo waraabaa jirtanu jechuudha achuma irratti cuftanii waan sirreeffatanii illee irratti deebitanii waraabuu kan dandeessan jechuudha otoo haddaan kutii jechuudha tokko isaa amma cuftanii gafa waraabdan cuftanii gafa waraabdan waan irratti waraabaa sanallee fuul godha jechuudha kuni garuu irratti dhaabdanii waan sirreeffatanii irratti deebitanii sirreeffachuu hin dandeessu siniin jira ani immoo kunoo akkanatti bareedee jira nyaata ajaa'ibaa qopheessee jira jechuudha distiin biyyaa fideenii egaa akkasitti faa jedhee si fuuldura taa'aa jira jechuudha nooraa gara mana kootiitti jechuudha qophaa kiyyaan jira namni isinitti dubbatu hin jiru namni sirriitti shokosu takka illee mana kiyya keessa hin jiru jechuudha jaan re'eetisuu deeme jechuudha maziraa deebi'ee jechuudha gara hojii isaatti mana keessa hin jiru jechuudha anmaa bichaatu jira koottaa fataa waliin jennaa waan barbaadde shaayillee sinii dafisa amma fixee jira waan barbaadde sinii dafisa buna sinii dafisa
meeshaalee aadaa kan biyya keessallee baay'ee jira ana bira itti tolfattanii itti godhattanii kan nyaachuu dandeessanii isa keessaa isa tokko haadha isinitti nan agarsiisa isa kaan immoo viidiyoo biraa irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Akkana isiniin jedha karaa hundumaaniyyuu laayik gochuun dagatina maaliif laayikiin ta'ee koomentiin illee yeroo isinitti fudhata laayikiin fa'aa sa'aatii isinitti fudhatu jechuudha. Laayik gootanii video le wala bayirta video keseti yo video bila la video bila tadarbuu dandeessu jechuudha. Warri notification isa darbu ilaalati eenyuma anaaf bichaa miti jechuudha. Achirratti hillaalama notification gatii qaba. Waan baay'ee gatii qaba jechuudha. Zimjenne video walii akkas goone gatiin qabu guddinaaf illee hin ta'u jechuudha. Warri monneettani warri immoo yeroo qabdani video nama kukutiin jechuudha. Viidicha amma argattan deeqa 5 illee qabachiisaa fi isin jechuun jaaladha warri wifi bira qabdan jechuudha. Isin jedhan yookiin wifi warri hin qabne amma tokko like suma goona comment sifree lama umma barreessina jechuudha. Amma guyyaan fuutti gaafa guyyaa ga'ee harkis gadii qabee nama danda'u harkis gadii qabee nama danda'u nunu harkisa duwwaa harkisa nama maal jedha faarfannaa booloo qaba. Gaafa yeroon ga'ee harkis gadii qabee nama danda'u. Amma yeroon ga'utti garuu dhiibanii tachii ol ba'u gaafa yeroon ga'ee harkis gadii qabee nama danda'u. Sirriidha. Na haala kasirta dhiiba gaafa shigginyiin tokko lafa keessaa egaa facaafame hin beektu waan hundayyuu afariitu irra bu'a jechuudha. Biyyoota irra bu'a jechuudha. Biyyoo sana dhiibee bakkee ba'ee sana booda immoo waan isa barbaachisu argatee guddatee faayidaadhaaf oola jechuudha. Isinis waan si qabee jiru waan si rakkisaa jiru ofirraa dhiibuu mo'achuu yaala jechuudha. Ijji qamadii tokko biyyoo keessaa ol ba'uudhaaf biyyoo sana ofirraa kaasuu qabdi jechuudha guddattee ol baate. Kanaaf rakkinni haadha sin awwaalee jiru dhiphinni haadha sin awwaalee jiru kan baddu sin baasuuti kan bakkeetti sin baasu kan sin mo'isuudha malee jechuudha. Qorumsiif yookiin rakkinni gaafa dhufu harkaan kennatina anti keessatti nafaa abdii kutannaa naannoo keessa laaluu fira dhabuu hiriyaa gaarii kan si mariisisuu fi kan si faana mari'atu kan si faana taa'u kan si geggeessu dhabuu abdii sin kutachisi. Namni bara murteeffame qaba jechuudha. Namni bara murteeffame qaba. Abdii nama hin godhatin. Maaliif namni bara murameef qaba. Dhaloota Yesuus Kiristoosiin booda erga nuyi kaasee dhaloonni bara isaanii murteeffame bara isaanii murame qabu jechuudha. Akka duratti waggaa 400 waggaa jara kaanii yoo laaltan bara kakumuufaa keessatti yoo laaltanii waggoota 500 kan jiraatan jiru jechuudha. Amma garuu kakuu haaraa keessatti bara ilma namaa muramaadha jechuudha. Keessa 880 jedha nama immoo xiqqaachaa dhufee jira jechuudha. Dargaggeessi waggaa 20 waggaa 30tti addunyaa kanarra deemaa godaanaa jira jechuudha. Rabbiin rahmata isaa nuuf haa godhu isiniin jira. Yeroo hin qabdan keessatti dhiphinaadhaan of rakkisuu dhiphinaaf of saaxiluurra waan of harkaa qabdanii nagaa jechuudhaan rabbii keessan galateeffadha. Yeroo keessanii akka waan kuma jiraannu akka waan bakka dachee kana moonee jiraannu nutti fakkaata. Garuu barri nu murame harka gooftaa keenya jira harka rabbiin jira waan ta'eef ishii qabnuuf immoo yeroo qabnuuf immoo hin dhiphannu. Waan hamaas ta'in hojjetina yeroo qabdaniif waan gaarii ittiin dalagaa isin jira. Obboleettiin keessanii ani dadhabduudha kan isin caala nama dadhabduudha jechuudha. Haa ta'u malee egaa gargaarsa gooftaatiin immoo isa nuuf kenname walitti himuuni dirqama keenyadha isin jira. Akkanatti gargaaramnee jirra. Harka namaa hin laalina gara namaas hin laalina. Gara sanduune sandulloomne isa hin hiyyoomne ilaala. Namni gaafa namarra yaada keessan kibattanii namni barrisaa ga'ee otoo 80 jiraata. Ebelu fooqii ijaaruuf ebeluun koo bar makiinaa bituudhaaf ebeluun koo warra akkasitti maastereetii baratu HD barachuudhaaf yoo ta'u gaafsa namoo maal taatu. Abdiin keessanii namichuma afaan du'a jechuudha. Kanaaf abdiin keessan namarraan qabatina. Jireenya keessanis qabeenya keessanirraan qabatina. Amantii qabdaniif waan ofirratti moosistanii jirtan ofirratti moosisaa malee qarshiin fixeessa ganamaati. Waa hundi fixeessa ganamaa jechuudha. Miidhagina ta'e wanti bakkeetti mul'atu hundi waan darbuudha. Kanaaf waan darbuun immoo of hin madaalina. Argachuunis akka wal baruun akka carraa gargar ba'uun akka maalii ta'u ijoollee yeroo tokko bara 2020 keessa
jaalallee kana qabatanii too gargar ba'uunatti fakkaata baay'ee wanti kun yeroo hunda wanni irra deemaa jira yuutuu feesbuuk irra deemaa jira akka wal baruun akka carraatii gargar ba'uun akka maalii ta'e yeroo hunda yeroo akka ganama laalaa jira barreeffama kana ijoollee baay'ee poosti godhanna jarri lakkaa madaa qabdi kanaaf argachuun akka tasaa dhabuunis hin danda'ama waan ta'eef abdii keessanirra waan baduuf waan caburra hin kaawwatina jabaadha fayyaa keessan eeggadha akkasas siniin jedha kaa akka beeluutti sirbaan morma nama jallisaaf jedhu nama laaltanii fiigina waan baay'ee jira jechuudha waan baay'ee maaksimaam waan baay'ee jira jechuudha kanaaf akkasas siniin jedha har'a galgala ammas sa'aatii tokkotti dhufee jira jechuudha sa'aatiin tokko na baree jechuudha sirbaan isaan tokko yuutuubii galuu sa'aatii tokko ta'ee jiraatu waa'ee naa wayii jiraatu egaa guyyaa tokko in darba sini jira biyya lafaa biyya keenya dagaa dachee keenya nagaa dachee keenya faaraa galfii dachee keenya boqonnaa dachee keenyaa fi deemsa haaraa waaqayyo haa taasisu haaraa karaa dhagarratti deemaa jiran si'aafni waldaa kan jiru kun lubbuu haadholee lubbuu daa'immanii mancaasaa jira qabeenya mancaasaa jira dachee keenya gara biraatti oofaa jira jechuudha akka kanatti ilmaan ilmoo haadha galaa qabanii waraanaaf kennuun ilmoo haadha galaa qabanii du'atti dabarsanii wanni itti hallaatti dabarsanii kennuun baay'eetu jira jechuudha kanaaf immoo gooftaan bakka jirtanitti biyya keessaniif nagaa maatii keessaniif nagaa sahaa baay'isu amma dandeessanitti wal kabajaa wal danda'a amala gochuu jira egaa bara goofti nama heddee lootu nama kajeelaa jedha Oromoon egaa bara mootiin garaa jabaate egaa waan baay'eetu sana keessa waan baay'ee jechuudha ilmi namaa yoo akkana jabaate immoo inni isaan uume immoo akka ta'an hin beeku egaa dachee keenya kisaaraa fi qisaasamis keessattu barattoonni illee barumsanii xumuranii karaatti hojiitti galanii kan qabxii eeggachaa jirallee qabxii isaanii deebi'uu hin dandeenye ramaddiin hin jiru yuunivarsiitii garaagaraa warri deemuudhaaf jedhan barana kana maatirikii fudhata walitti fufiinsa waggaa afurii maatirikis dhufaan jiru dachee keenyaaf kennamaa hin jiru ijoolleen garatti deemanii baratan dhabanii danqamaa jiru yookiin hojiitti hin galle abdii isaaniin waggaa 12 guutuu walitti dhamaa waggaa 10 walitti dhamaan carraa isaanii eeggachaa jiru hin milkoomne warris immoo warri harkaan waa qabatanii ogummaadhaan socho'aa jirtan waan ittiin qabdanis socho'aa jirtanii jabaadhaa isumaan socho'aa dabalatan barbaadina lama sabjekti lama qabda yoo ta'e sabjekti tokko bilisa keetiin isin namaa hojjetu jechuudha tokko nu ga'a sinin jechuun jaaladha wal tababbaraa sinin jedha bara garaan jabinni baay'atee keessa jirra baritti kan ammoo yoo nu harka wal qabachuu baanne ce'umsiif yookiin fagaatanii deemuu hin danda'amu jechuudha egaa mootota walii galtee buusuu dadhabaniifis mootota ijaaramuu dadhabaniifis dachee tokkitti kanarratti nama kana wal caccabsuuni kun rakkisaadha suuriyaan deemte biyya ishee keessaa baatee biyya namaatti galuu jammarte tuffatamuu jammarte jechuudha yeroo beeruutiin jiru neetiin kiyya jettiin suuriyaan beeruutiin caalaa kan bulaa turan beeruutiin caalaa kan qabeenya qaban beeruutiin caalaa warra miidhagan jechuudha suuriyaan garuu deemte gaafa Saudi biyya beeruut galtu ulfina dhabdee turte jechuudha dhiira isaaniillee namni kabaju dubartii isaanii immoo namni qaxaratu kaasina ajaa'ibu maziraa hojjetu bakkeettachi baadiyyaa irraa maziraa hojjetu waan akka kiyyaaraa butiika ምናምን oomishu tuffaa ምናምን leemoon akkas waan akkasii oomishu baadiyyaa beeruut keessa yoo argitan isaantu fudhatee hojjechaa kun muluun maaliifi yeroo nagaa qabanitti gooftaa isaanii irraanfachuu yeroo nagaa qabanitti nagaa biyya isaanii eeggachuu dadhabanii amma namni itti isaan tuffatutti ga'ee jechuudha yeroo tokko baadiyyaa deemuudhaaf karaa irra jirra beeruutu karaa deemaa jirra jechuudha isaan suuqii deemanii jarri immoo beektuu qarshiin gaafatu karaarra dhaabbatanii jechuudha ijoollee qabattee jirti jechuudha kaleessa kun nama kamii nama kabajamu warra kabajamanii ijoollee isaaniillee jiraachifatanidha jarri qonnallee hin beekan beektanii kan isaan beekanii baay'inaan daldala suuqii waan akka malee akka hojii humnaa hojjechuu hin danda'an jechuudha beeruut magaalaa keessa gara baadiyyaa deemuudhaaf jiran miti guyyaa isaa qidhaamina jarri suuqiidha deemanii makiina keessatti nafe jechuudha ani yeroo baay'ee hin deemu makiina keessaan bu'u jechuudha shin jiruuf maaliif suuqii tokkicha seenan jechuudha suuqii tokkicha seenanii fooqii jalaati amma fooqii 12 deemu jechuudha
tokko laalanii tokko qofa sanaa manna maayidaan qaba yoo makiinaa keessa taa'ee makiinaa keessa taa'aa jechuudha deemu amma ishiin dhuftee daa'ima qabattee dhuftee jechuudha daa'ima qabattee dhuftee shakii wayii naal kana birrii jechaachii anaa kennuufi namicha na arge jechuudha marrataani birriin kenniifinnaan marrataani firaankaatti kenninnaan jedhe isaanii akkasiidhaan jedhe beekte isaantu biyya isaanii balleesse isaantu biyya isaanii xiqqeesse isaantu biyya isaanii mancaase waan ta'eef argatan hojii isaanii jedhe yeroo muraasa otoon turiin otoon waliin dubbii jibbisiisaan beeruutitti dhufe jechuudha beeruutu suuriyaa waliin qixxeessineere isaanillee kadhachaa turani bu'aa turani miidiyaa isaanii ilaaltanitti yoo ta'e yookiin immoo walachi turtanii amma ba'anii reddaata fudhatanitti ture jechuudha dhugaasanii jabaanii ruuzii baanii sukkaara baanii waan adda addaa fida turan mana inni ture keessa jechuudha akkasitti wal lama qixxeessa jechuudha kanaaf isa qabus isa dhabis hin tuffatina wal gargaara waan qabdan irraa immoo walii qoodaan ergaa kooti ayyaana haala ajaa'ibaadha dabarsee warri distii fudhachuu barbaada warri distii hixaasini ijoollee haalaan barbaannatanii moofaa kan itti hojjedhe jechuudha guyyaa muraasa yoo kana itti hojjedhe nyaata qopheessee hixaasini buusaa kun wanni kaameraa kiyyatti himteedha hixaasini buusaa jechuudha distii fudhachuu barbaada distii jechuudha distii kalli wallitaan jira gidir jaraa isaa xaasaa jechuudha qulqullee na jaadha waliin loliinaa nyaata gaarii yaachuu barbaadan distii distii haala isiniif deebi'ee jira jechuudha asirra isinii kaa'uufan jira medura like godha otoo distii asin bayi like godha otoo distii asin bayi like godha warra like godhe bichatu laala ilaalta warra like hin godhe maaliif sinsamu yeroo baay'ee boquu jabaattu like godhatte komentiin maal fakkeenyaaf tosin dhaabbatanii komentii barreessitanii madaam isin jedhuu dandeessi kanaaf sodaattuu jedha like yoo xiqqittu godhatanii ganamaan gaafan kutaa wayii qulqulleessuu kutaa kaameraan jirre like 50-60 godheetan hambaa jira akkasitti wal bira dhaabbatta yoo walii dhimmitan jechuudha viidiyoon tokko irraa rafiina wal gargaaraa maatii sigala jiran jajjabeessii atillee maatii namaaf ta'ii xaajette jettanii mugiina silaa gugumaa isinitti himaa sin calallee beektu miti kaleessa yuutuubii barattee dhuftee akkasetta jechuu dandeessu si duran beeka waa'ee yuutuubii garuu mara godhare carraa dhaguun sinin jedhaa wala akka viidiyoo nama kukuttanii viidiyoo keessatti dabalatan guyyaa tokko sinis hin dhabdu yuutuubii keessanii guyyaa tokko sinis hin dhabdu jechuudha kuniyyuu koppiraayitii 3 ofirraa qaba kadhachaa jira na gargaara naa kadhadhaa kan koo hojjetachuu dadhabee too kan namaa hatu kaameraan na qabee jechuudha ammaan booda viidiyoo nama tokko harkanii qabadhu dachee kootti gannaan galee immoo jaaki afaan aloo jedha masti yuutuubii viidiyoo nama hin tuqu jedhee waadaa galeera jara fana waadaa galeera jechuudha akkasa siniin jedha kaleessa dhuftee nuun hin jedhiin asiniin jechuu barbaadatanii laayik godhaa gara maatii keenyatti dabalamaa koottaa'e naa siniin dabbarii viidiyoo nama jechuudha viidiyoo kamiyyoo laalte kasii kaffalamuun jiru yoo jette hojjedhu viidiyoo nama hin xiqqeessini gadi hin qaqqabisin jechuu barbaadatanii tarii uffannaatu waliraa yookiin immoo iddoo taa'umsaa waliraa malee hundi keenya zeenaa mataa keenya kennee wanti biraan jiru jechuudha bootolikaan keenya inni onlaayinii irraa takka biyya keenya ijaareen beeku siyaasni edda dhufte biyya keenyatti akka cimtee lafa dhaabbattee lammii hedduu balleessuu jammartee akka ofii kiyyaa beekutti waggaa 9 jechuudha waggaa 9 bara 2013 eegalte jechuudha bara 2013 eegalte hanga har'aatti guyyaa yoo xiqqaate lubbuu nama 10 olii balleessaa oolti jechuudha kanaaf siyaasa irraa nuyi gatii hin qabnu waa'ee siyaasaas hin beennu itti sin gallu waan ofirratti argine fi waan beennu fi waan hojjennu garuu wal gorsuun dhiifnu siyaasa irraa dantaa qabnu jechuudha qaqqaalii warra waa'ee siyaasaa qaban hin beenna isaan duraan dursanii biyyi keenya ammatti deemaa jirtu kuni biyya deebitee dhaabbattu miti jedhanii duraan dursanii beektonni itti raajaniiru jechuudha gaaf sanayyuu dacheen keenya waraanatti wal leenjisuu malee wal gorsuu wal jajjabeessuu koottaan ijaaramnaan hin jiru koottaa deemnee waraana deemnee lollattee hiyyeessa afaan qabdee
lammii hedduu galaafachisa turte jechuudha. Meeshaa shikaraa lafa jalaa galfatte nu isa keessaa hin qabnu wanti nu beeknu hin jirru. Nu waa'ee karoora keenya akkam taanaadha. Karaa biraan immoo amantii keenyaan biyya keenyaaf hin kadhanna malee waan hundarraa bilisa. Amma bira distii miti bira distii wanti faana fiigi jechuudha. Distii fidee fi biyyarraa jechuudha kaargoodhaani. Itti waxeeratti tolche akka ajaa'ibaatti jechuudha. Ayyaana keessa ayyaanallee maatii kiyya hundumaa jechuudha waamee keessa goonee jirra. Mee laayik godha distinas ni baasa. Laayik godha. Aizo. Mee laayik godha distinas ni baasa kan jira jechuudha. Yalla laayik godha. Guys, laayik godha distinas ni baasa. मेरे लाइक नहीं रहे जो लिखा तावला रखा जो सुबह ደስ ይላል ወጡ ራሱ ከውስጥ ሽታው ይገርማል። እንደ ብረስት አይደለም። ይሄ ብረስት እኮ የቻይና ብረስት ነው። ቆርቆሮ ማለት ነው። ይሄ የሀገራችን እቃ የሀገራችን ባህል ስንት ጌጣጌጥ አለኛ አገር የኮልኮለ የቻይና ምናምን ምግብ ሰርተን ይሄ ነው ካንሰር ማያመጣ በሽታ ወይም ዳሌ በሽታ ምናምን ያመጣው ይሄ ነው። ይሄ እኮ ልዩ ጥርት ያለ እቃ ነው። ይኸው toko yela lai gola wana kisa toko kisa sini tagasa lai gola itika fanta lai gola lama sadi haida kata nyata ajaiba kisa toko kisa jira jira malif ganna majone nyata kisa toko kisa lala esa video yettani biyya fidi jira amma yoomitti qorqorrootti nyaadhee fide ayyaanatti tolcheetti waxee akka ajaa'ibaatti keessa nyaadhee jira jechuudha. Lagitanii barcuma bitadhe አንድ ሺህ 300 ይሄ ማለት 1300 ድራም እንደዚህ ማሽከረከር ይችላል። amma yoomiti yoo qabxinna fubaate jedhee kan mataan na dhukkubu yooma dhaqee biiroo taakanii jedhe kinoo bitadhe soofa mataa kiyyaa jechuudha. wanti soofa namaatiin na yaaddeessu hin jiru jechuudha. akkasas siniin jedhani qashtii keessanii mucaa dachee bakka duwwaati dachee kiyyallee isinii himu. Ela dachee kiyya maqaasaa inni himamu siniin jedha. baay'een immoo intala kanaa eessaa dhukkeerraa kaasnadhanii lakkoofsa barbaadachaa akka jiran dhaga'ee jira. amma lakkoofsa dhamaa baattanii dhamaatanii lakkoofsa isinii nan kennaa mala kan balleessallee yoonaa himtanii maaliif akkana barbaadda illee yoonaa himtan jechuudha. qabadha lakkoofsa bilbilaa isiniin kennaa qalama qopheeffadha. ani waan isin dhawsun jechuun waan barbaadan jechuu dandeessu yuutuubiidhaan WhatsAppii immoo Instagramii Telegiraamiidhaan waan barbaadan jechuu dandeessu Facebook Messengeridhaan waan barbaadan karaa iimeelillee waan barbaadan barreessuu dandeessu jechuudha. kanaaf waan isin dhawsu hin jiru hin dhamayina. maqaa Facebook iyya dogoggoraan banamee jira. inni illee isinitti barreessanii ragaluu hin dandeessanii lakkoofsuma kiyya isinii kenna. ela qabadhaa tokko lama sadi himuufan jira. ela tokko lama sadi himuufan jira. 0543438292 ela sini deewu duwashan afurtam sadaf siddeetam sagaltamila qabattanii warra qabattanii fakkaanne yala 05
Aftam sadii saddeettan as galtala. Qabattanii yaala akkasumatti isin jira. Laayik gochuun dagatiidha. Isin jira qashtii waan kiyya baay'ee isin jaaladha warri immoo deddeebitanii laayik gochuudhaan maatiin haa ta'uudhaan tolaaf jaalala keessanitti dabalamtanii jaalala isinii qabudha jechuudha. Baay'ee isin kabaja. Warri immoo sheer naan goone jechuudha. Sheer naa godha warri peejii gurguddaa qabdu. Rakkoo hin qabu. Amma naaf isin jalaan hidhatu rakkoo hin qabu. Sheer naa godha waaqa. Tolumaaf jaalala keessanii. Tolumaaf jaalala keessanii jechuudha. Daddafame. Daddafa ijaa otoo wanni kana YouTube kanaan duutiin oddoo hojii gadhiisu kan jira jechuudha. YouTube kiyyallee baay'ee na yaaddessiti jechuudha. Akka kanatti dhiisee deemu naasisifti. Laayik gochuudhaan seentanii taphachiisuudhaan dagatiinaa isiniin jira. Yeroo muraasarraa dhaabbadhee deebi'ee taphachiisa jechuudha. Immoo baddee mucayyoo jettanii hin dhiisinaan laayik gochuu jechuudha. Isiniin dhufa yeroo dhiyootti ammas walumaan ture jechuudha. Galgala kinoo akkasitti dhibbaata. Kinoo sa'aatii tokkotti nyaannaa haala firiidaamii dhabuu sa'aatii dhabuudha jechuudha. Egaa jabaadhaa harka wal qabadhaa isiniin jira. Anallee walla harkisaa isiniin jira. Akkuma dandeessanitti baay'ee gabaabbadhee akka dandeessan itti qaba walla harkisaa. Maatii kiyya ta'aa isiniin jira. Qashtiiwwan koo qaqqaaliiwwan koo egaa nyaata ajaa'ibaa bilistii kana qopheessee jira jechuudha. Bilistii kana keessa warri nyaachuu barbaadan kottaa nyaadha. Bilistii mattan nyaadhaan idaan qabu. Nuti bitate nama lafaa dhabde. Amina. Bilistii tanya milarak. Bilistii biyya kooti. Ada bareeda qabna injiru kakiitu meeshaa kaaya Oromoo kumnillee bituutti duratti wani meeshaa kaa kumnillee bitu meeshaan naannoo sana bichaa waan baay'ee ol kaa'uu qaban yeroo birreessa dabalu hin beeknu waan ta'eef hunda ol kaa'u akka waan kokorkii jabanaa yeroo argite fuutee gumbii keessa ol keessi. Wah, hunda gumbii keessa ol keessi bakka amma fuuldura kana baastee gurguruu ishee waan oole qaama gatiin dabalee jira waan hundi isinis ol kaawwadhaa isiniin jira. Feesbuukii bichaa footoon ol kaa'inaa manii illee sirriitti ol kaawwadhaa ijoolleen manii malee biyya galanii heerumuun hin danda'amu isiniin jira. Warri manii hin qabne jaa hin argamu. Jawaadhaa hojjedhaa nyaadhaa. Yoo nyaatan hojiilee hin dandeessu jechuudha. Isinii galee yoo nyaachuu baattan garuu hojiilee hin dandeessanii qufaallee dandeessanii ofirraa dhawwatanii nyaadha. Bilistii nyaadhaa kafootti. Bilistii nyaadhaa. Akkasa isiniin jira kanoo akkasitti ayyaana waggaa as keessatti qopheessee haala ajaa'ibaadhaan dabarsee isinillee waamee ture isin hin dhufne. Minim maal agachina xarriin bara kanaat akkasidha. Shaayillee dhumtee jirti. Akkana kaasni jira qashtiiwwan kiyya kitifootti qopheessee bara. Bilistii kana fudhachuu warri barbaadanii bilistii baay'ee jira. Bitachuu warri barbaadanii warri jaartii keessa dibtu barbaadanis laayik godhanatti ma. Seera idduma dubartii yoo bilistiitti nyaatte malee furdattu bilistiitti yoo nyaatte malee. Sinu beektuma boru jaarsa fudhate na abaara koomentiidhaan sana bilistiitti nyaadhe isinitti agarsiise mistiraan isinitti agarsiise bakkee baastanii gaafanani. Jaafana live ke lecture baristani na arabsistani na kuchistu taana wayyoo aldachu
nyaata irratti number 1, hojii irratti illee number 1, waan hunda irratti number 1. Akkootti nyaadha. Itali akkootti nyaadha. Karoora baafadha. Itti yaada ilaalachaa adeema. Illee dadhabduudhaan gorsa isin jedha gorsa sirriitti barbaada beektanii. Gorsa sirriitti barbaada. Internet wifi qabaattiin gorsa dhaggeeffadhu malee gorfamullee nan barbaada jechuudha. Warri sirriitti tole immoo YouTube kana narraa fudhadhaa guddifadhaa. Isin jedha. Mi'aa qalali mi'aa wallaahi. Kino laata sa'aatiin sokkee irimni ijana gubdeerti jechuudha. Jaalala isinii qabu fassaati kanan gahe malee. Mee maal jettu waa'ee distikiyya. Lammanni immoo anallee maallaan jettu nu aarsitee jirta YouTube kanarraa bu'ii jettanis nu aarsitee jirta. Lakkimee itti fufi yoo ta'es itti fufi. Waan isin jettaniin hojjechuudhaafanii reediidha. Yoo mucallistanii akkana ni baduuf akkana isin jettan ta'e gatii sirraa barbaadama jechuudha. Ani garuu gorfamuudhaaf deebi'uudhaaf reedi. Diimaa ibsee jira. Akkana isin jira. Qaqqaalii qashtiiwwan koo baay'ee isin jaaladha. Bakka jirtanitti jabaadha. Ijaara maatii nu ijaara. Isin jedha kaa. Warri wifi qabdamu daqiiqaa 5 nu taphachiisa viidiyoo. Please viidiyoo tuttuqxanii nu jalaa kukkutina. Viidiyoon bari ilaalama bulootaan koo. Iddoo itti ilaalamu beektamu amma fokas gootu isin jira nu jalaa kukkutina. Inni hojii keessa fixxanii yookiin illee madaamin illee irraa si waamtu viidiyicha banaatuma lafaa kaa'atu haa taphatu. Torbatti illee yeroo tokko nuuf taphachiisaa isin jira. Anis guyyaa tokko isin taphachiisaa. Yerootti guutummaa isaa isin taphachiisu yoo wifi argame laaptooppiidhaan jechuudha. Amma yeroo hojii biraa galee wifi hin jiraate laaptooppiidhaan viidiyoo keessan isin gochuufan jira. Naaf kadhadhaa isin jedha akka iddoo gaarii deemu. Yaaduu aramni gaarii hin qabdu. Akka kana nyaadhee quufee jira. Yakaddaama taalishini ana shoyyee mariidha itti manaan nyaattee itti guurtee bari. Ani mariidha mama aarifani mariidha. Taalishini shiree natti fixaawlee itti guurtee jechuudha. Ani sitti guuree nama na jalaa kaasu dhabee jechuudha. Akkasumas ni jira qaqqaalii waan kiyya egaa akkuma argitan mana barumsaan deema dhiitanii siin jedha. Jechuudha. Ana tomorrow I going to at school. Okay guys. Bareeda qabna injiru kakeetu meeshaan qaayaa Oromoo kunnillee bitu yoo ganda Arabaatti dhufeera ka bireestiidhi. Birri meeqa dhufe isinitti fakkaata Itoophiyaadha. Dulloomne iddoo kana ammoo waan na fixe wallaalee malee amma dulloomne ganaadha. Ammallee ganaadha jechuudha. Naafti xiqqoo mana afti yeroo itti kana baasan hin geenye jechuudha. Mana afti xiqqoo darwaggaa koronaa wayii naafti meeqa fakkaanname 50 moo 60 nu afti ganaadha. Maaliif paastaa too nyaannu dhugnamoo gana kitifoo nyaannaanii galee dachee keenyatti buna biyya keenyaa dhugaa akka warra
jimmaatti tokko dhunee lammafaaf sadaffaa achi ganneet egaa ijoolleen jimmaallee yeroo dhufe na simadhaa biyya keessanitti isinii jira dhufuufan jira biyya keessa yaadee jira biyya keessanii fi faarfannaa keessa yaadee jira sirballee hirmaadhu lammanni immoo yeroo dhufe isinitti hima jechuudha ani yoo dhufe garamiin deema isinitti fakkaata jimma keessa gara jibaat gara jibaat keessa deema jechuudha safara sana waatu jira achi immoo eessa isinitti hima egaa amma location isaa yoo isinitti barakkisaadha jechuudha na eegaa isiniin jechuun jaaladha bunas naaf buuraa burtukanas paappaayas walitti naaf qaba yeroo achi dhufuun fudhadhee tanan galaa buna immoo akaati malee dheedhisaa yoo natti keetaan immoo rakkisaadha jechuudha akaati jaartii wali qabdan jaartii keessatti akoofsisaati madaabaratti naqaan eegaa isiniin jedha dammanaaf qopheessaa akkas isiniin jira yeroo dhiyootti dhufuuf hin jira jechuudha qalbiin sobas miti jechuudha achillee jiraachuu baay'ee barbaada mana jireenyaa yoo naa hitan jechuudha isaa wani jalatti buna nama eessisuudhaaf nama waan ta'u ta'u taane maal kibili tokko yoo naaf ta'etanii lafa qalxiin tokko keessa bunuma fireeshaan udduu ji'a torba yoo naaf kennitanii waq faa jedhan jira biyya abbaa jifar biyya mootii nan dhufa siniin jedha amma gara mana barumsaa deemuuti jaalala keessa naqamnaan as taa'e malee jechuudha turtii gaarii naaf qabaadha bakka jirtanitti keessan jechuudha dacheen isin keessatti nagaasa isiniif baay'isu nyaata gaa qooma kiyyaa nyaadha akkuma argitan biratti matta nyaadha jechuudha maafi problem turtii gaarii fuula kiyya dhiqadhee gara mana barumsaa deemee dhufa jechuudha maal barattan jettanii sabjektii baradhu keemistirii fi fiiziksiin ta'in malee gosa barnoota hundumtuu nan baradha herreegas keessaa baasaa afaan ingiliffaadhaanis keessaa baasaa afaan amaariffaas keessaa naa baasaa kana haala caalaa baayoloojiillee nan jaaladha kan biraammoo mana isin jira istiriillee nan jaaladha kan biraammoo mana isin jira waggaa sagal keessatti gosti barnootaa keessa duute badee dulloomeera jechuudha dulloomeera bishaan immoo tokkitti hidhachee keenyatti birsoodama galtee itti asitti garuu shiniingiirraan bitee siggira nam dhugee fixamuluu ishee baay'ee sin jaaladha walumaa gaarii laayik gochuun dagatee naamu sin jira qashtii waan ookee Ini nak pakai sudah tahu lah saya tinggal di mana kapan coba deh. Ini nak pakai